nagaan nu bulchi nagaan nu awwalchu hamaan gargar nu awwalchu tolaa wajjin nu awwalchu dololoo gogu nu yaasu dubbii nama gogaatti waaqni nu habaasu waaqni sobee nu haroobu rooba lafaan nu haa ga'u nagaa biyyaan nu haa ga'u kana badhaadha. Ini pibna nuuf galcha waan nagaan nu wajjin nagaan nu awwalchu hamaan maadurtaa dhoobu walii galtee nuuf haa kennu bakana obboleessi keenya kitaaba itti waggaa baay'ee namatti dadhabeet asiin ga'ee waanni dadhabbii isaa isaaf haa baasu nuyis akka kitaaba kana dubbifnee boruufis itti cimnee itis bakka isaa boonu waan nu haa godhu. Ini bifannaan of galcha ini bifannaan of galcha ini bifannaan of galcha hayyee waaqa uumaa tokkicha abbaa hundaa kan nagaan nu oolche kan nagaan nu bulchites nagaan nu oolche irraa gora nu oolche dogongora nu oolche nu gadaan bulla. Kesumoonni keenyaas gaanii ni eegala guyyaa irraa garuu hunduma dursuudhaan keessummaa jalqabaa ta'uudhaan kan asitti nuuf argaman jila dargaggoo Taayyee Taliilaatiin durfaman asitti argamanii jiru. Hamilee nuuf kennaafi Taayyee Taliilaa itti gaafatamaa liigii dargaggoo magaalaa Adaamaati. Egaa jila isaa qabatee asitti argamee jira. Dargaggoo Taayyee Taliilaa. Dargaggeessa biyyaaf hojjetaa dargaggeessa aartii Oromoo deeggaraa otoo nuti warri dargaggeessa hooggannu jirru ulfaadhu galatoominaani erga inni qabu akka dabarfatuun gara isaa dabarsa. Waajjira paartii badhaadhinaatiin isa galateeffachuun barbaada yeroo tokko amanii kennaaf. Itti aansuudhaan sagantaa bareedaa kanarratti haga galgalaa shaashambaa jennee si waliin taphannee gammannee gargar bahuu barbaadna turre. Haa ta'u malee garuu hojii atattamaa tokkoof waan barbaadamneef asumaan kanan dabarsuu barbaadu dargaggoo Abbuu ammallee qalamni keenya wini jabaadhu akka dargaggoo bulchiinsa magaalaa Adaamaatti waan hundaanuu guyyaa irraa qofaa miti yeroo isa lammaffaa sadaffaa I don't know saniin beeku. I hope dargaggoo Qacalee kun kitaaba lammaffaa baaseera. Waaqayyo kitaaba sadaffaadhaan wannoo agarsiisu kitaaba sadaffaa kanattis immoo deeggarsa roga hundaan akka lammiitti akka sabaatti akka jiraataa magaalaa kanaatti akka hoogganaa dargaggoo tokkootti faadha ammaaf humna qabnuun akka dargaggeessatti baay'ee sitti qophaa'uudhaan qarshii hiriyoota kiyya waliin taane 6,000 qarshii 700 gubaachinee jirra. Itti aansuudhaan hiriyoota koona cinaa dhaabbataniif hooggantoonni jarmiyaalee dargaggoota magaalaa kanaa isaan illee akka naa galateeffattan kabajaan isin gaafadhaa teekkii ulfaadhaa. Jechuudhaan aartiidhaaf bakka kennuudhaan dargaggeessi kun asitti nuuf argamee jira. Taayyee Taliilaa ulfaadhu galatoomii horii bulii hiriyoota kee waliin umrii guutuu gammachuudhaan jiraadhannaani milkaa'ee gaarii jidduutti argama. Amleen garuu jiru. Amleen jiru.
gammachuu abbaa caalaa gammachuu hiriyaatu caalaa gammachuu maatiitu caalaa gammachuu firaatu caalaa nuti immoo fira isaati hiriyoota isaati maatii isaati gammachuu keenya kan ibsinu immoo gammannee irra jennee qofaatu hin taane waltajjii kanarratti harka waliinaa fooricaa ililchaa dhiichisaa ragadaa dhagan nuti gammachuu keenya ibsinuu fi asiis muuziqaa isaa bareedaadhaan sagalee isaanii dabaalee isin waliin bohaara bashannanaa tura akkasumas siyyoo miyyoonis isin waliin nu bohaarsaa nu bashannansiisaa tura jechuudha weellistoota keenya waliin mukaina bohaara dhiichisaa ragadaa waliin turra akkasimi darbii afuraffaarra jirra fagoo jirraa jechuudha lafarra asuma dhiichisteetu gurgurarra ol baafna miti humna qabnaami hin baafnaami amaleen hin jiru atumti gajeelu dhabe ani subbuu weellisaa sayyoo mokonnin sayyoo dhiqqaa hamleedhaan gara waltajjiitti simadhaa bashannana gaarii bohaartii gaarii sanii faawwadha.
galatuma unduma keessanuu baay'ee isin jaalladha baay'ee isin galateeffadha guyyaa har'aa guyyaa jaalatamaa cidha bareedaa kana guyyaa eebba kitaaba oromummaatiin nu galchiniin jedha eegaa abbaan jedhaa baay'ee bareechise isin dubbatu dubbis hin danda'u warri fageenya irraa dhuftan saala keessan soorata isin hin baasne xiqqaa guddaan keessan hunduma keessanuu baay'ee isin galateeffadha al tokko waan keessa koo jiru waan itti qaqame tokko nuti waggaa kana maal akka turre ji'a kana keessa hundi keenya nu beekna qaalii hedduu dhabnee qaalii guddaa dhabnee yaadannoo qaalii kanaatiif al tokko hundi keenya kaan ibsu yaadannoo sammuu kun dhiifamu beeksisa. Nugaa ulfaadha ta'a. Hundi keessanuu sababa kanaa akkasitti ol geessan. Kitaabni kan barraa'u nama tokko kan barreeffamu garuu seenaa guddaa dhalootaa fi dhaloota eegaleetii fi biyyaaf barreeffama. Kan barreessan akkuma jalqaba irratti jedhe abbaan jedhaa baay'een dubbatu gara waltajjiitti isin deebisa galatuma. Iyyee galatoomee ulfaadha naanee amlee naanee gara teessoo isaatti nuuf deebisa.
Obbo Birhaanuu Asaffaa Damoo Obbo Gammachuu Kafane magaalaa Mojoo irraa kabajamoo Obbo Teedros Isaaniis kabajamoo Obbo Shabbal Guutamaa asuma magaalaa Adaamaa Daabee Solloqee irraa dargaggoota lafaa dhufaadhaa hojii konistiraakshiiniitiin beekamu kun hojii geejjibaa irraa Obbo Tasfaayee Daadhii guddaadha. Kitaaba guddaa kan ammoo akkanumatti saaquun hin danda'amu. Akkas kana jechuudhaan dura keessummeessitoonni kitaaba sana tokko naa kennaaf. Kitaaba sabsabee jiru tokko. Egaa magaalaa garaagaraa irraa keessa Adaamaatti baay'inaan kan as jiru warri kuni kitaaba kana egaa daa'imni gaafa dhalattu yoo argaa kaffalu waan kun immoo waan guddaadha waan dhalootaati bara baraan jiraata dhalootatu dhaala waan dhaloonni dhaalu kan irraa eegan. Akkasi. Abbuusheetuun jaaladhaa hiriyaa goodhaa waliin waan baay'ee dabarsinee kitaabachis kitaaba seenaati anis qarshii xiqqoodhaan isaa boo qarshii kuma kudhan jedhee hamleen hin jedhu. Galatoomadha. Akkuma isaan asii dubbachuu barbaadan kitaabni dhuunfaan jiru keessaa paartiin kan dhuunfatee miti. An uummataati waraabanii tokko uummata keenyatti gad deebisan waan ta'eef ani qarshii. Hamleen hin jedhu. Qarshii kuma ja'a saaqee jira kuma kudhan kuma ja'a amma garuu warra jajjabeetti jedhe warra waan qabu warra waan namaa kuusu namaaf wadaraa baatu warra baankii maqaa keessan ammaa tokko maalidha baankii siiqee moo waal godhumaan jira siiqee magaalaa Mojoo irraa baankii siiqeetu hojjetama booddee jedhanii jiru siiqee jedhaa jedhanii waan jiraniif warra siiqeetii warri siiqee maaloo jedha. Yaa akkuma beekamu abbuun irraa kitaaba kana eebbisuusaatti gammadee jira. Abbuun imaltuudha karaa irratti golbarre. Sababaan sabaree fi baay'ee sajaajiladhallee kitaaba kana illee itti gammadee fi jira. Ani amma isaanis goobaadhu kuma shanii saaqeeraa jiru. Warri baankii siiqee qarshii kuma shanii saaqeeraa namicha kana mooqa salphaatti ni ilaalila. Nama baay'ee jabaadha. Magaalaa kana akkana godhee bulchala. Jirtuu mi? Jirtuu mi? Nama baay'ee jabaa magaalaa kana nama bulchuudha. Jechuun hin danda'amu. Dhiifama yoo hunduu gurgura. Hashim. Obbo Hashimoo maalloon jedhu warra geejjibaati egaa maqaa geejjibaas waluma kaasna malee gadi jedhu. Inni akkasii Tole hundi keessanuu xiqqaanis guddaanis dargaggeessu hundi keessanuu duraan dursee baga asitti argamtan isiniin jedha. Itti aansuudhaan kitaabni kun kitaaba seenaati. Kitaaba nu keessa waan uumamu nu keessatti waan mul'atu xiinxallee calalee siicessee qophaa'e waan ta'eef nuti abbuun guddisuu miti seenaa guddifna. Seenaa guddisuuf immoo mallaqni garaa nu nyaatu. Mallaqni ana isin. Kanaaf seenaa mucaa kanaa immoo humna dhabeeti malee nama guddaa wayiiti. Nama iddoo kanatti nafne. Artistoonni gurguddaan iddoo gurguddaa gaan baay'ee waanan beekuuf kan yaadalee isaa irraa fudhatee iddoo guddaa ga'ee jira waanan beekuuf. Humni tun garuu waan isheen nama waliin jiru. Nama laamshessitti, nama hokkisti, suuta nama deemsisti, suuta nama dubbisti. Kan humna qabu ammoo utaaluu barbaada, tarkaanfachuu barbaada, bakka hunda ga'uu barbaada. Kanaaf humni mucaa kanaa ammoo eenyu jennaan ana isin hin sobe. Kanaaf hiddiin wal taatee humna taate jirbi
taateet maaliitiin Oromoon arba ittiin amire hin sobe hin sobne. Kanaaf humna olii ta'uun kaayyoo keenya aadaa keenya gatii ta'eef innis humni kiyya isin ana jedhee isin filatee asitti siyaame waan ta'eef humna haa taanuu fi walaa guddifnu walaa jajjabeessinu. Namni baay'een bar isin keessan humna dhabdan malee kan waloloo keessan bareedu kan sagaleen keessan bareedu kan sagaleen keessan arreedu baay'eetu as keessa jirtu. Hin sobe hin sobe. Garuu maaltu si laamshise yoo jettan humna jechuun mallaqa. Osoo mallaqni jiraatee artistii baay'ee Haacaaluu qabnu jira. Kan inni ijaare, kan inni qindeesse, kan inni waa baay'ee itti kenne, kan inni ijaare baay'een jirtu as keessa waan ta'eef garuu sababa humna dhabdaniif mataa kan qabattan malee sammuu gadi hin qabanne. Sammuu keessan kan ammoo ka ol kaasu ol kaafnu tokko ana tokko isin waan ta'eef ammas walaa jajjabeessinu walaa kaafnu isin jedhe hin sobe. Kanaaf dubbii guddatee farratti fe'an. Too much talk cannot be loaded in a donkey faranjii yoo dubbatu dubbii guddatee farratti fe'an jechuudha. Too much talk cannot be loaded in a donkey jedhan akkasii mire hin sobe. Faddarrallee turuun dudda faddaa uruudha. Amma anis haga humna kiyyaatiin haga jaalala bocaa kanaa qabuuf haga artistii magaalaa kanaa magaalaa Oromiyaa magaalaa Itoophiyaa qabnuuf 15,000 saaqee jira. Wow! Qarshiin ni kenna jaalaa ergaan inni dabarse dhugumayyuu maqaa keessan. Maqaa warra geejjibaa sirriitti ol kaase. Kanaaf naamni asaadhaa kennaafi. Ani jaalala abbuuf qabu akkuma jirutti ta'ee jaalala artistoota Oromoo, jaalala aartii Oromootii fi qarshii 15,000 saaqeen jiraa jedhe. Amleen garuu. Gara warra Mojoo irra geenyeerra amma. Mojoo marsaa lammaffaa as geenyee jirra. Gammee nama salphaa sirriitti hin fakkaatina. Qeerroo jabaadha. Magaala Mojoo yoo dhaqxan gammee jennaan gammee qaamaan gabaabadha malee. Isinis hin beektu baay'een keessanii gammeen ejjeta gabaabaa hojiin isaa dheeraa maalluun jedha. Tole nagaa waltanii. Abbuun baga dhalate kitaabni kunis immoo baga barreeffame. Sanaaf gammachuu isaatiif jecha aniif abbuun barreessaa qofa miti. Abbuu jechuun miseejii Oromooti. Haalli aniif abbuun walitti dhufne aniif abbuun waliin hin dhalanne waliin beeknu ganda tokkotti hin guddanne sababa inni miseejii Oromoo ta'eef aniif abbuun wal agarre. Sin gammachiisu kun. Kitaaba kana barreessee ija uummataa fuulduratti yookaan immoo akka dubbiftoonni dubbisanii sammuu uummataa qaramuuf qofa osoo hin taane warroonni aartii Oromoo guddisuudhaaf deeman hundi isaaniitu waan akkanaa kana barreessanii gaafa uummatatti dhiyeessan uummanni hunduu jajjabina horataa dinagdeedhaan guddataa. Saniifi ani akka hiriyaa abbuutitti kitaaba kana hiriyaadha banen jedhu qarshii 5,000 nan banaaf. Wow! Hiriyaadha waliin beeknu akkatti wal bartan anis beeka amma garuu dubbadhu icciiteedha booddee haasofna. Shaambal guutaa intala gaashe shaambal guutate daafii solloqqee asuma. Gaashambal karaa dheeraa waan deemanii fi anaan bakka dhabuusanii ergaa sanatti dhaamanii jiru jettee jirti. Ergaa sana immoo ishumti isiniin haa geessu. Duraan dursee atis baay'ee galatoomii. Isinis baga bakkee kanatti argamtanii abbuudhaan immoo baga gammaddee baay'ee siif gammannee irraan jedha. Warra as keessa jirtan kun immoo dhuftanii galuu osoo hin taane kitaaba inni barreessee isinii kenne kanatti bitattanii
taatanii galtanii dhaloota keessan akka barsiistaniif kabajaan isin gaafadha. An bakka abbaa koo bu'ee dhufee kitaabicha kana immoo bakka abbaa koo bu'ee yoo nan dhufu qarshii 5,000 akkam banuun sin beeksisa. Bakka abbaa koo bu'ee dhufee immoo asumatti dubbadhee galuuf hin. Warri kun obbolaan Muktaarii fi Taajuu ati bakka Muktaar buutee dhufteetti fakkaata qeerrichi Taajuuti maqaan keessan kun wal jala dhaabaa Muktaar dhiifama maalaan dhiifama ayyee bakka kanaaf wanti asitti dhufee fi bakka Taajuu bakka isaanis bu'ee bakka kiyyaas bu'ee ergaa isaanii qabadhee kan dhufe ergaan isaanii kan kitaaba kana kan argamu kan asitti natti qarshii 3,500 kan isaanii qabattee dhufee jira. 3,500 calqabaa fi booddees jira jechuudha. Calqabaaf jedhe. Kanaaf hamilee osaan haa kennaafi. Warri kun obbolaadha isiniin jedhee jira. Carraan nuu kennamee ture garuu qe'ee abbaatu tikfata waan ta'eef warruma qe'ee irraa jalqabu jenneeti. Egaa sanii fi waa'ee abuu baay'ee dubbatanii waan ta'eef akka isa waliin muraasan dubbadha. Mucaan kun imaltuudha. Dullee kan beeknu naanni kitaaba baatee magaalaa kanatti deddeebi'uu argina. Akkasumas immoo fuula namaa dura dhaabbatanii nama hedduu jira amala nama baay'ee danda'ee sadarkaa kana ga'umsaa baay'een dinqisiifadha akka dhuunfaa kootti. Kanaaf carraa nuu kenname kanatti immoo nutis bakka kanatti argamnee hiriyoonni isaa buleessa keenya kitaaba kana koo 16 isaaniifii jira jechuudha. Nuti mirgaan galuu sitti beekna. Abbaan qe'ee akka tikfatuufis mirga kennuufii hin beekna. Waan achuutti beekna. Abbuun immoo imaltuudha. Daandii irratti wal barre. Baay'ee isaanii iccitii kana game nan dhokseemi inni baaseera. Baay'ee isaanii yoo inni deemee kitaaba gurguru wal baran bilisummaa akkasiimi. Kanaaf ammas jabaadhu galatoomin jedhaan. Waajjira koo bakka bu'ee fi hiriyoota koo namoota ta'an wajjin ta'ee kitaabicha kanaanis 5,000 bitadheera jechuudha. Kitaaba kana anis waajjira koo bakka bu'uudhaan hiriyoota koo bakka bu'uudhaan 5,000 saaqeen jiraadha. Egaan amma gareen galiidha qarshii keessan isaan irraa fudhattu. Zero. Wow. Kanaaf gareen kun garee magaalaa Adaamaati. Gareen kun garee magaalaa Mojooti. Adaamaaf naalaati. Ayyaantooti naa ture. Warri Mojoo fudhachaa jiru hamileen hin jiru erga tokko fudhattu. Hamileen hin jiru. Kennaa tuulagee hundi keessan erga tokko fudhattu. Kami ya
gamana gamas araara waaqaa kadhadha araara waaqaa kadhadha araara waaqaa bokkuu barruu gurraacha bokkuu barruu gurraacha humni keenya kallacha ulfaa sabaa dhufina alangaa dhufina alangaa dhufina alangaa dhufina
godha jedhe jalqaba yaadattoota jedha. Sagantaa bareedaa akkanaa bakka Oromoon itti ol geettee wal dorgomtee dargaggoon akka ijoollee Oromoo joo kanaa akkanatti ol dorgomanii akkanatti walitti koflanii akkanatti wal bira dhaabatu. Maaliif an mo'atamillee hin jiru an mo'atillee hin jiru martuun tokko waan taaneefan. Isa taargeettiin keenya sagantaa kana hawwisuudha sagantaa kana bareechisuudha mucaa kana gammachiisnee guddisuudha waan ta'eef itti gammannaa. Mo'ates mo'atames tokko waan ta'eef rakkoon qabu. Isaa warri immoo walitti gurmaa'anii sagantaa kana guddisuudhaaf mucaa kana jajjabeessuudhaaf dhufanii bakka kana ta'anii haala kanaan itti kufanii waan akkanaa kana godhanii fi ani baay'ee galata guddaan qabaa gammachuu guddaa isin qabaa hin jedha. Inni illee rabbi isaaf haa godhu akka tasaa asumatti argee yaadallee asumatti baree fira kootii yaa'u isa fira kootii inni nan beeku an isaa amma beekee waan ta'eef fira kootii duruma Oromoo gaaf duriitu keessattuu Arsiin gaafatina jedhan gaafa gaafattani walitti dhiyaatu gaafatina gargar fageessa jedhan maaliif firummaan Arsii hiddi takka waan taateef ani immoo sodaadha Oromoon takka sodaadha safu kanaafuu galatoomaa sagantaa kanarra qoodamuu kiyyaaf har'a dhufees wajjin taphadhee haala kanaan dabarsuuf natti tolee jira gammachuu guddaan qabaa galatoomaa hin jedha. Amma waa hundaafuu mo'ataalleen kennama moosisaalleen kennuma taphataalleen kennuma hundi keenya garuu jechuudha kaayyoon kenna maali wal ijaaruu walii tumsuu walii birmadduu kanaa mire kanaaf moojees adaama duraayyuu deemnee walitti dabalamuuf deena isin argine malee magaalaa achi deemtanii argitanii beektu Sitee caragaa ijaartee mojo hadaamaan tokko taateerti. Mitiira kanaaf orma tokkochu wal gubbaa waliin taphatee namni immoo gaafa gubbaa taphatu tokko akka mo'atu tokko akka mo'amu ganama waafamasiisee baa waan ta'eef isin xiqqoo guruppiin keessanii lubbee jabaattu waan fakkaata wajjinaan onnoo kana kaaftan maanni waan wal kaasan kun isa kaaftu waan ta'eef nurra aantan malee nu ammoo beekta onnoo kabiratii keessa simmintoo guutan takka muka hojja isii kaasaan ganama adaasii faayidaan qabdu kabiratii wayya kanaaf warri moojoo biratii kaaftan waan ta'eef baga gammaddanii isobeete kun ammoo tapha gubbaa miilaati tapha gubbaa miilaa kamilisiitu galchamoolii amma isin akkuma gootanii namni gubbaa taphatu isin keessa waan jiruuf namni biratii isin kaasuu isin keessa waan jiruuf nu keessa baaftanii baga gammaddan isin hin jenna nama gubbaa taphatuuf hamilee ammas adaabarra teettanii finfinnee moo qofaa miti finfinnee deemtanii finfinnee moo ergaadha miti reessore kanaaf ananatti tolee jira mucaan kun obboleessa keenya nama guddaadha sirballee qaba baasawee sirbas qaba garuu humnitu waan isheen nama goone hin jiru onnee lolanii humnaa dadhabanii itti Oromoon dur kuffiftee na wayii ol kaaftee gagguuftee achumaa keessi deebi'e ammallee talatee gad deebi'e ammallee achumaa keessi deebi'e namni kun maal rakkate humna qabu garuu onnee rakkate namni kun humna qabu malee onnee qaba waan ta'eef har'a onneetti taatanii jirtanii kana tuumaa warras dhuftanii kanaaf mucaa keenya kanallee tasanan dhufee oduu biirootiin waan hin jedhe asgayii homaa ga'anii itti Oromoon asgayii homaa ga'an jennee dhufne malee ana tanaan dura namni baay'ee ashii koo mangistii koo maalii koo kanaa jedhu baay'ee jira har'a ammoo mangistii baay'ee ofirraa dhabe bagaan kufii bagaan ka'ee jettee asxaattiin isa
margaa natti deemuu fi isaan deebi'atee natti deemu. Immoo gadda baay'ee dabarsaa, cinqee baay'ee dabarsaa, rakkoo baay'ee dabarsaa, gammachuu immoo si'a muraasa dabarsa. Guyyaa baay'ee gammachuun argu dhalli namaa. Ergan dhaladhee amma guyyaa kana gaheetti gammadee hin beeku si har'a garuu gammadee jira. Gammachuun kan koo keessan isin tolna qabee kufeen olee garuu ol na qabde qaban. Ulfaadhaa galatoomaa naaf jira.